leenca ilma martuu si malee gadaa. Qadir martuu seenaa baay'ee qabda himamtee hin dhumtu arrayoon himaa oole himamtee hin dhumtu yaa goota gaafa rakkoo wallisummaan rorroo Oromoodhaa ibse. Habashaaf wayyaanee hin sodaattu sagalee kee gumaachitee lammii tee dammeessite. Qadir martuu jechuun nama gaafa dukkanaa dammaqee nama dammaqse lolee lolchiise baratee barsiise. Qadir martuu jechuun leenca Oromoodha. Sin faarsa Qadir martuu seenaa kee si faarsa osoo lubbuun jirtuu seenaa koo ibsa seenaa kee ibsa osoo lubbuun jirtuu seenaa kee ibsa. Naxxanyaaf wayyaaneef jibbibettee hin beeytu saba kee boonsuuf aarsaa meeqa baafta. Ati gantuuf yartuun hin qixxeeffamtu yoomiyyuu nuuf goota nuuf daa'imman diide leenca Oromoodha. Mee gorsa Qadir martuudha gaafa xiqqeenyarraa ilaa irraa dhufe mee waliin turaa dhaggeeffadhaan isiniin jaa wallaahi nama ajaa'iba. Dhaabbatanii haamilee keenya wanni nuti barbaannu farankaa takka barbaadan dhufneesitu farankaa takka hin barbaadu saantima takka bilisummaa ilmaan Oromootiif jaalala qofan barbaada eegas booda hoo du'a gaarii du'uun barbaada du'a akka malee du'uun fedhu kan ammoo gootummaadhaaf osoo naasa'utti jiran takka waan biraa osoo hin ta'in nama gabroomaadha kalaata nama gabroomaa tokko namni gabroomaa tokko lallabuun qaba mirga kan koona dhaga'uu qaba dimokiraasiidha mirga kan kootiin dubbachaa jiraami mirga kiyyaami mirga kan koo dubbachuudhaaf immoo hamilee naa godhuu qaba waan kana ta'eef hayyoottan keenya hoo ilaal suufa isaanii naqatanii wayyaa addaa isaanii naqatanii tokkummaadhaan sakkana bobboonanii dura tattaanii nuti isiniif jirra yoo jedhan qalbiin teenya nu gammaddii jechuudha. Hayyoottan biyya keessa jiran hayyoottan gurguddaa qaba Oromoon. Amma waliigallee mi akkuma hayyoottan hambatti gartee akkuma Lamaaran faan gartee tatta'anii akkuma gartee Mallas Zeenaawii faan miila walirra kakkaayatanii hattummaadhaaf hatta gootowwan hattuudhaati isaan gootowwan hattuudhaati malee gootowwan biyya namaa saamuudhaaf isaan gootowwanii miti garuu gootowwaniif hin jaan hattuudha gartee hattuun wal gurmeessee nama nyaachuudhaan nama jeessuudhaan beekaa keenya fixuudhaan beekaa Oromoo tokko jeessuun waggaa 30 uummata Oromoodhaa gabrummaa baaddachiisu. Uummata keenya akkasitti daalachoomsanii gartee nutis akkuma isaanitti dhiira. Bakka baadhu du'a nama sodaatu dura dhaabbannee duuna hanga isaan ejjennoo kanan dhaabine kanaafuu hayyoottan immoo hayyoottan keenya gartee ani amma beekeetii miti yoo naasa'u keessatti illee dogoggora qabaadde dhiifama gaafachaa jechuudha. Hayyoottan keenya kaas keessa jiran hundi isaanii ani wanni hin fedhu ummata waan takkan barbaadu hin jiru. Akkuma gartee ijoolleen xixiqqishoon harkaan wal taatee ilmaan Oromoodhaa kutaadhaan osoo waliin qoodiin harkaan dhooyitetti harkaan warra qawweedhaadha hongootummaan kana caala hin jiru. Hongootummaan kun haasa'amuu qaba addunyaa irratti harkaan nama dhawwee jechuun maal jechuudha isa warra qawwee warra masariyyaas qabu harkaan dhooyite ijoolleen xixiqqishoon dura baate akka maataa ture. Gubatanii daalachaanii bifa isaanii lafa dhadhaa Oromoo oomishuutu irraa daalachaa akkasitti deemaa jiran. Wanni taane waa takka lama. Awwaalcha dhabne. Awwaalcha keenya gubbaa dhaabbatanii biyyuma teenya irratti immas nu fixanii Tigraay deemnee hin balleessine jiran. Oromoon Amaara jibba hin jibbu. Tigree jibba hin jibbu. Tigree meeqaatu Oromiyaa irratti sooressite? Amaara meeqaatti Oromiyaa irra sooressite? Osoo kana hunda qabanyee jirru kana godhanii qaban. Akka rabbitti illee akka namatti illee ejjennoon itti fudhatamaa jechuudha. Kanaaf rabbiin nu gargaaraan inni harkaan isaa dhooyne. Meeqatu guyyaa irraa kan immoo tokkummaa ilmaan Oromoo kana arguudhaaf dhiira meeqatu bade dhiira meeqatu sareete. Dhiirti meeqa saree ta'uun eebisa addunyaa qalamuu jaalallatee isaniif qalame malee. An akka maraataatti illee na godhe jedhu siif hima. Ijoollummaatti jetti siif hima. Waggaa 12 irraa waan kana eegale. Ijoollummaa irraa eegaleetis hin jee. Abbaa kiyya irraa is nama raachaa ture. Kaanis na jala fixaa ture. Isinin tokkotti biyya irraa godaansiisuun kun matana tokko adeema. Kara tokkoon immoo galata Rabbi ayyaa obboleeyyan kiyyaaf gartee mootummaan kun mootummaan Ameerikaa haa galatu. Isiniif da'oo naa ta'uudha. Isiniif da'oo ta'uudha. Haa galatu mugaafa tokko galata isaa ni galchinaan. Nutis mootummaa dhaabbannee galatu mootummaa Ameerikaa ni jennaan da'oo gatii nu taatanii. Hunduma isaaniitu warra gargaartan mootummaa Keeniyaatiin hunduma jiruufu. Kaanis. Akkuma nama tokkotti garuu akkaataa uffataatiinis akkaataa dubbiitiinis akkuma fedhettu
nuti isaan dura dhaabna. Abadan waliin gallu. Abadan isaanii waliin gallu ta'e. Maquma qaba. Waa takkallee rabbumaaf dannee harkaan itti gallee rabbiin keenyas gargaarsa haqaatidha. Hanga isaan abbaa keenya gartee dafqa abbaa keenya gartee abbaa keenya kalafa qotatu irraa beeleessanii hika irraa beeleessanii maal fajaan kunoo lafa faayisinii magarsini isaan rabbii kanuu magarsaniif nuuf rooba isinii roobsine qotee bula akkanatti oomishanii isin misoomsine isaan rabbii maal nu magarsan maal ifiif qotannee magarsine ifiif nyaatan deebisanii nuti immoo irraa daalachoonee deemnaan sinjee warquma Tigree nu Oromoon halkanii guyyaa hojjeta garaa gullaa deemeetiti isaan gartee hawaasa akkan hojjeten konkolaataadhaan nurra deeman konkollisaa Oromoodhaati isaaniif akka sanitti ilaalamnu siin daa'iman jedham jaran asam walli isaan Oromoo tokkolleen akka dhugaa rabbii kadhachaa garii dhukkubsanne akkana taane jechuudhaaf muuziqaa kana tola gumaacha godhaa turre muuziqaa tokko hojjechuudhaaf qarshii kun kudhan barbaada. Isaaf hin nanu. Konsertii kan waa takkan goone waggaa 8 gammaa qaban narra kaayan akkan achi biyya keessatti hin sirbine maallaqa isaan jala hiriiriiti fidiidha. Kaaniif kan ammaas asii fidaniitu ilmaan Oromoo kana waliin garagalchanii ilmaan Oromoo waliin nyaachisan. Ilmaan Oromoo wal nyaachisan. Nuti gartee ogaa isaan ilmaan Oromoo wal nyaachisu kan abaluu kun akkana bajan ilmaan Oromoo walitti faallaa godhu abadan nuti numoo fudhanne. Faallaa walitti nu godhu abadan. Faallaadhaa miti nu jechuudha siigana. Obboleeyyan tokko walitti faallaadhaa miti. Faallaa waan ta'aniif walitti nu faalleessanii jidduudhaan nu nyaatanii. Silaa gartee wanni fofokkottuun turu waa nu kanatti nu godhuun nu gootu ture Oromoo. Nuti ammaas Oromoon qarooma barbaada deemaa jirru qarooma dur qaroomoodha. Dur qaroomoodha qarooma keenya isa duraanitti deebinaa malee waan amma barbaada deemaa jirru. Isinillee gartee akkasumatti